يا الماخو أدار رب دابيني ربي قبر لكيسين إساتي وانتين ديسيني قرآن خانك الرحمن المنخو يا مراتية قرآن الخيونتية إن يما بكى نفقايا سما أماله يا المخو والنناف قاله رب مراه أركاتا ملكي أرف تنبوري اللي ربي سيفته وهالله خالق أخيك والله نفسي يادا في شيطاني سيداقي سنكين كيله المنخو يا مراتية قرآن الخيونتية إن يما بكى نفقايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا بيجي أورومو مسلم ميديا نجين ربي كقلين سران تيبا كجرتا جفتو سنرات هاجراتو درسين تينا تهرى تربان الراكتات قويا كميسا واهي ulaagaalee wudu'aa jechuudha. Ulaagaalee wudu'aa ijoollee barsiisuu ilmaan lafaa dhuftu tana barsiisaniitiin akka isiin baratteetiin wudu'a barattee gara salaataatti jabaattu ilmaan barsiisuu jechuudha. Sagantaan keenya karra shuruunni wudu'aa yookiin ulaagaaleen wudu'aa kudhanii gubbarratti gara lakkoofsaan hagana jechuu ta'e dubbatamu aga lakkoofsa kudhanii gaa ulaagaaleen wudu'aa yookiin shuruun wudu'aa aga lakkoofsa kudhanii deemaa jechuudha. Shuruunni akkuma asiin dura irraa dubbannee jirru shuruuxa jechuun maal akka ta'e irraa dubbannee jirra darsii dabarte keessatti shuruuxa salaataa keessatti. Shuruunni waan duuba argiteetiin inni argamuudha wanni suni argamu jechuudha. Waan muhimmii ta'uu isa argamsiisuun jechuu akkuma san wuduuni argamu malee salaanni argamuu hin danda'u. Wuduuni waan barbaachisaadha. Waan ilmaan teenna qajeelatti barsiisuun haqa nurratti taheetiin jiru irraayyii jechuudha. Kanaafuu sagantaan irraa ulaagaalee wudu'aa ilmaan barsiisuu akkaataa silaa barbaachisu jechuudha. Washuruuxuhu 10 ulaagaaleen wudu'aa kuni gama lakkoofsaatitti yoo irraa dubbanne 10 jechuu 10 wayita takka 2 3 jedhaniitiin lakkaa'amu 10 10 ulaagaaleen wudu'aa 10 tokkoffaan kurnan sanirraa yoo itti seenneettiin hin jenne al-islaamu islaamummaadha. Al-islaamu islaamummaa namni yoo islaamummaan qabaatiin gara wudu'aatti tarkaanfatuu hin danda'u. Dura wudu'a godha dura islaamummaa yoo qabaatan
gara wudu'aatitti yaadan gara wudu'aati fuula deeffatan iwaddaadheetiniin salaata jedhanii san dubbatan durri maali inni islaamummaa qabaachuu namni kaafiraa tokko oluma ka'eetumaan hin salaata jedhee waddaatu islaamummaa seenee egaa islaamummaa seeneetiniin jedheen boodarra eega waan silaa islaamummaa itti seensisu shuruuxa cufaa fixatee jedhe booda gara wudu'aa tarkaanfatee wudu'arraan gara salaataatti deema durri islaamummaa qabaachuudha jechuudha yoo nama kufri irratti dhalateetiin jedhe taate ka kufri irra jiru taate silaa cufti kullu mawludi yuladu alal fitra jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam cuftummaan waan dhalatamuu ilmaan dhalatamtu kanniini islaamummaa irra dhalatti haadhaa fi abbatu duuba argiteetiin yuhawidaanihi oo yunasraanihi jedhe kan yahudaa godhanii kan duuba argiteetiniini yahudaa godhanii kan nasaaraa godhan san malee cuftunuu islaamummarra dhalataa ka islaamaa islaamumma saniin akkasumaa fi akkasuma guddatu warri kun irraa garas deebisaa jechuudha durri islaamummaadha jenne islaamummaa qabaatuudha kalammataa walcaqlu aqlii qabaatuudha aqlii qabaatu aqlii yoo qabaate namni gara wudu'aa fuula deeffata wudu'a waan nuti irra jiru sagantaan kenna shuruuxa wudu'aati jechuudha ulaagaalee wudu'aati warroonni haaree amma seentaniitiin jettan sagantaan kenna kan nuti irra jirru ulaagaalee wudu'aa yookiin shuruuxa wudu'aa akka namni yeroo hedduu irratti beekutti aqliidha lammaffaan shuruuxa wudu'aarraa yookiin ulaagaalee wudu'aarraa lammaffaan aqlii qabaatuudha nama yoo inni aqliin qabaatiin isa maraataa tokkoon kayii waddaadhuun jedhaniin kayii waddaadhuuti salaati jechuun irratti hin dhufu maaliifuu akkuma darsii dabarte keessa dabarsineetiin hin jenne aqlii nama hin qabne faallaan isaa aqlii qabaatiinsi faallaan maraatumaa maraataallee qalamni irraa fuudhamee jira jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam hattaa yafiqa haga maraatumni sun isarraa bayfamtutti yookiin irraa kaatutti qalamni irraa ol fuudhameetii jira jedhe saniifuu aqlii nama hin qabne maraata wuduun isarratti hin argamu aqlii naga dhuftuufitti aqliin qabaachuun aqliin isaaf jiraachuun waan duuba argiteetiin sharxii wudu'a itti argamsiisuu irraa jechuudha nama maraata karaarratti kukkufaa deemu ka yookiin hidhaniitiin mana hidhaa keessa taa'u sababa duuba argitee aqliin irraa deemuudhaaf jecha wuduuni isa barbaachiseetiin waddaadhu gara salaataattu si barbaachisa jedhaniitiin wanni kun isarratti deemuun hin danda'amu haga aqliin isaa gad deebitutti haga aqlii rabbiin irraa deemsisan itti deebisutti shuruunni wudu'aa isarratti hin dhufne shuruunni du'aa isaaf hin jira jedheetiniini waan gara salaataa waddaatee deemuu qabu aqliin haga deebitutti maaliifuu qalamni irratti deemaa jiru lammanni sani jechuudha kasadaffaa wattamyiizuu waa addaan baafachuudha jenne wattamyiizuu waa addaan baafatiinsa addaan baafatiinsa jechuun faallaan isaa ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo waa addaan hin baafanne haasawaan ta'itti umataa teenuu ta'itti taaga sila sabiyyiidhaan beeytu jedhaniitiin hin laalan san ta'uu dhabuudha waa addaan baafatu sadaffaan sani jechuun sadaffaanii isa sani inni sadaffaa waa addaan baafatu jenne namni yoo ijoollee sabiyyii waa addaan hin baafatin shuruunni salaataa kun isarratti duuba argitee hin dhaqqabne isan geenna gasila haga waa addaan baafatutti naam sadaffaan waa addaan baafatu ijoollee sabiyyii xixiqqoo ta'uu dhabu kawaa takka addaan hin beeyne inni afraffaan ulaagaalee wudu'aa irraa inni afraffaan wanniyyatu niyyaadha niyyaan jiraachuu niyyaanii jiraatuudha jedhe maaliif akkuma hadiisa keessa rasuuli alayhi salaatu wassalaam innamal acmaalu binniyyaati jedha rasuuli alayhi salaatu wassalaam dalagaan cuftinuu akka isiin fayyaati taatuun akka isiin kaamila taateetti argamtuun akka isiin niyyaa bareedduun argamuu dandeettu niyyaan jiraachuudha jedhe
ulaagaa wudu'a irraa inni afraffaa niyyaadha jedhe. Niyyaan akkuma siin dura irraa dubbanne qalbima keessa niyyatan malee lafzii fidaniitiniin waa dubbachuun irraa hin jiru akkuma jenne. Akkuma walaa yatalaffazu bilisaanihi arraba isaatiin waan dubbatu. Wa amma sharxu niyyaa fa innahu inda wudu'ihi yunawi. Sharxiin wudu'aa duuba argiteettiniin ka niyyaa kun ka wudu'aa biratti niyyachuudha qalbii isaatiin niyyachuu. Biqalbihi qalbii isaatiin niyyatu. Raf'ul hadas ofirraa deemsisu. Hadas ofirraa deemsisuun jechuun waan wudu'a dura irraa balleesseetiniin inni wudu'a hin qabneef jecha wudu'a amma waan hin qabneef wudu'a kana wadda'achuuf niyyaa hadas ofirraa deemsisuu kana qalbii keessa fidata. Hadabni kun akkuma siin dura irraa jenne fakkeenyaaf ati yoo wuduun sirraa deemee wudu'a hin qabaatin yoo wudu'a sirraa badeettiin jedhem hadasa sirra jira ka wudu'a sirraa balleesse waan haarasitti argame hafuurri sirraa bahuu ta'itti harkaan bakka duuba argiteetiin wudu'a sirraa balleessu takka tuquu ta'itti najisa duuba argiteetiin yookiin mana fincaanii seentee sagaraa duuba argiteetiin waan wudu'a balleessuuf kan kun sirraa bahuun ta'itti kun sirra argamuun kun amma hadasa jedhamee dubbatama. Kanuma wayita waddaatu san isa kana deemsisa jedhee qalbii keessan niyyata. Isa kana ofirraa deemsisaa wudu'a godhachuudhaan jedhee qalbii keessa kana niyyata. Walaa yatalaffazu bilisaanihi arraba isaatiin hin dubbatu jechuudha. Arraba isaatiin hin dubbatu. Akkana wudu'a godha jedheetiniin lafzii matnii tana dubbateetiniin hin dubbatu jechuun akka wayita usallii farda salaata albarakaa jedhanii akkasitti dubbatan san akkay jedhee lafzii tana hin dubbatu qalbii ofii keessatti wudu'a kana tolfadhaa hadasa natti argame kan ofirraa deemsisaa waan wudu'a irraa balleesse kan ofirraa deemsisee wuduuni akkanaaf jiraatu godha jedheetiniin qalbii ofii keessatti kana niyyachuu isarraa barbaachisaa jechuudha. Wanni isarraa niyyaan kana jechuudha. وكذا في جميع العبادات ينوي بقلبه أكما سن شوفما عبادة كيستي قلبي وفي كيستي نيتاي ولا يتلفظ بلسانه الرب فيت الربان دبته إلا في الحج والعمرة حج في عمرة فكيسمله فله أن يتلفظ بما نواه إسافتها روان دو برغتات دبته بما نواه ونية فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة جديتني وان سبتيب جيت أكاسي دبتشون دندسنين وان أكاسي تسبتيب تن أكي جديتني دبتو دندا لبيك عمرة جدامي دبتامي أرقمي أو لبيك حجا وعمرة jedhamee dubbatame hajjii fi umraa bakka tokkotti labbeeka jedhamee walitti qabamee dubbatamu umraa addatti labbeeka jedhamee dubbatamu oo labbeeka hajjan jedheetiin hajjima qofa addatti duuba argiteettiin infiraada godhee dubbatu akkana dubbatuuni lafzii yookiin talaffuza godhanii ol baasaniitiin lafzii isaa dubbachuuni maqaa isaadhaanii dubbatuun bakka sabattee bakka akkanaatti dubbachuu hin danda'an. Bakka akkana hin ta'initti immoo niyyama keessa fidataniitiin jechuutu yoo irra barbaachisaadha jechuudha. Samtu irra barbaachisaadha jechuudha. Ibaadaa tana keessatti bakka Rasuul alayhi salaatu wassalaam niyyaa qofatti gabaabseetiin jedhe yookiin sanirra gabaabbateetiin jedhe niyyama sanirra gabaabbachuu nu barbaachisa. Bakka Rasuulli akka amma hajji yookiin umraa jennee dubbanne kana maqaa isaa dhahee dubbateetiin jedhe akkasuma maqaa dhoynee dubbachuun nurraa barbaachisaadha jechuudha. Tama Rasuulli dalagee irratti gabaabbachuutu yoo irra caalaa santu karaan irraa sawaaba jechuu wanni nurraa beekuun barbaachisanii. Saniifuu niyyaadha afraffaan jenne. Shuruuxa wudu'aa irraa yookiin ulaagaalee wudu'aa irraa afraffaan qabxiin afraffaa niyyaadha jenne. Niyyaan kun akka itti niyyatamu wayita dubbannu kana keessa deddeemne. Qalbima keessa niyyatan malee
wanni labzii takka badhee baasanii yookiin waan akkanaa jedhaniitiin dubbatamu tokko hin jiru. Qalbii keessatti wudu'a kana fidadhee hadasu duraanarra jiru kana ofirraa deemsiseetiin wudu'a tolfadha jechuun qalbii keessatti niyyachuudha. Kana jechuun wanni barbaachisu akki itti sabateen akka kanaa jechuudha. Afraffaan sanii jechuudha. Shuruuxa wudu'aa irraa afraffaan sanii jechuudha. Shuruunni kun ikwaanii wayita akkana dubbatan xiqqaadha yookiin waan hedduu namarraa fagoo jedhamee ilaalanii yoo immoo wayita dalagaa garagalaniitiin gara sammumaanuu wal yaadachiisutu wayita deebaniitiin jedhan namni shuruunni wudu'aa hagam yoo jedhanii namni hedduu arkaana islaamaaf akka deebisu jira. Shuruunni wudu'aa tuni hagami jedhanii yoo wal yaadachiisan nama shuruuxa salaataa deebisu jira. Nama arkaana iimaanaa fa'aa deebisu jira. Wanni kun waan biriif osoo hin ta'initti namni dadhabbina sammuu osoo hin ta'initti osoo duuba argiteetiin waan kanallee arguu dhabuu osoo hin ta'initti niyyaa itti deebisuu dhabuudha. Niyyaa itti deebisanii qalbii keessa qabatanii wanni kun nu fayyadaa, addunyaarra nu fayyadaa, wanni addunyaa nu fayyade ibaadaan ittiin godhan akiratti mana keenya ta'uu fahamuu dhabuudha malee waan biraati miti. Kanaafuu wanni irraa barbaachisu namni shuruuxa wudu'aa islaama tahee nama masjida dhaqee salaatu tahee shuruuxa wudu'aa yoo wallaalu hedduu duuba argitaniitiin waan dadhabbina islaamummaa ta'e keessatti gadi mul'isu. Shuruuxa wudu'aa namni ofii beekee ilmaan ofiillee barsiisuun waan hedduu barbaachisaadha. Shuruuxa wudu'aa namni osoo guddateetiin bakka masjidaan dhaqin osoo guddateetiin waajibni biroo isarra gahiin achiin duratti waan beekuun isarra barbaachisaadha. Yoo haadhaa fi abbaan isaa wayyoo qabaatteetiin jette haadhaa fi abbaan waan dura barsiisuun duratti irraa muhimmiitii waan barbaachisuu jechuudha. Shuruuxa wudu'aa yoo ilmoon duratti baratteetiin jette wayituma lafaa kaatu wayita sanuu beeytii eega guddattee jette waan irratti dabalattee gaafa kaanii ilmoo gaafa rabbi irraa argamsiisa ilmaan sanillee ilmaan ofiillee barsiisuu dandeettii jechuudha. Wanni ilmaanii kun waan muhimmiidha akkuma asiin dura dubbataa irraa turre waajibaata waan rabbiin nurratti duuba argiteetiin karaa godheetiin qooda ilmaan nurraa qabdurraayyii waan kana ofirraa geegessuun nyaata qofaa miti waan ilmaan nurraa haqa qabdu. Nyaataa fi dhugaatii uffata bakka ciiftuu fi yookiin bashannansiisuu qofaa miti hayti ilmaanii kan nurra jiru jechuudha. Kuni waan dirqama daruurii barsiisuun nurraa barbaachisaati. Haga isaan fahamaniif haga isaan hin fahamin illee waan nurra jala deemneetiin beekuun nurraa barbaachisaati. Waggaa 15 tana keessatti akka isin sirra jiru tan ofirraa geegessite achiin boodatti gaafa inni achi bira dabreetiin jedhe waajibni nuu sirra dhumatee jira. Haga tana keessa ilmoo tanaa ofirraa haqeessii geessuun waan nurratti daruuriiti jechuudha. Inshaallahu ta'ala. Naam. Qabxiin afraffaa sani jenna. Qabxiin afraffaa yookiin ulaagaaleen wudu'aa irraa yookiin shuruuxa wudu'aa irraa ka afraffaa wanniyyaa ka jenne kan. Mee gara shanaffaatitti haa deemnu. واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. ulaagaaleen wudu'aa ka shanaffaa hukmii duuba argiteetiin fidachuudha. Wastisaabu hukmahaa hukmii isii fidachuudha. Hukmii duuba argiteetiin niyyaa tanaa duuba argiteetiin fidachuudha. Bi'allaa yanuya akka niyyachuudha buuti qaxahaa wudu'a kana addaan mura jedhanii akka niyyachuudha buuti. Hatta tatimma xahaaratu haga xahaaraan tuni guutamtutti haga xahaaraan tuni dhumattutti addaan mura jedhaniitiin akkas niyyachuu dhabuudha wudu'a itti jiran kana. Osoma wudu'atti jiran kana osoma wudu'a tolfataatiin hin jiru kana addaan kuteetiin waan biraa hedduu kana waan biraatiin mashguula tahee dalagaa biraatiin mashguula tahee waa hedduu baasee booda itti as deeba jedheetiin hedduu niyyachuu dhabuudha waan biraa. Wastishabu hukmaha hukmii kana duuba argiteetiin fidachuudha ufitti saahiboomsuudha. Hukmaha hukmii isii niyyaa tanaa bi'allaa yanuya akka niyyachuu dhabuuti qaxahaa isii muru hatta tatimma xahaaratu haga xahaaraan tun dhumatutti haga xahaaraan tun dhumtutti waan biraa hedduu seensanii
niyyaa kana addaan kutanii hedduudhaan waan biroo dalagee deebi'eettiniin itti fixa jedheetiniin jechuu miti niyyaan tun waliin dhaabbattuu ta'uudha gaxaaraan tun jirtu. Haga wudu'a kanatti jiran waliin dhaabaniitiin fixuu barbaachisaa jechuudha. Itti saahiboomtu ka isarraa addaan hin baane ka waan biroo hedduu fideetiin addaan kutee itti deebi'u ta'uu dhabuudha. Niyyaadhaan fixuudha gaxaaraan tun dhumatti haga wudu'a kanarraa baatutti jechuudha. Akkasii tashanaffaa qabxiin jahaffaa yookiin ulaagaaleen duuba argiteetiin ulaagaan jahaffaa maal inni yoo jedhame wanqixaa'u muujibin kutuudha jechuudha. Muujibin waan wudu'a nama wajjabsiisu tokko ofirraa kutuudha. Waan wudu'a namatti wajjabsiisu ofirraa kutuudha yookiin ofirraa gabaabsu ulaagaa wudu'a irra. Akka jechuun maal jechuudha? Waan duuba argiteetiin wudu'a namatti wajjabsiisu tokko ofirraa kutu. Fakkeenyaaf osoo wudu'atti jirtu osoo duuba argiteetiin sagaraan takka qajeela sirraa baateen obbayin fincaan tokko qajeela sirraan dhumatiin yoo fincaan tun hedduu kana gad dhufeetiin jedhe inni gad dhufnaan deemee wuduuba deebiseetiin sidda wajjabsiisa. Osoo waan kanatti as seenteetiin wudu'a kana dhoofneen duratti waan duuba argitee wudu'a si wajjabsiisu yoo ni dhufeetiin jedhe waan san ofirraa kutuu waan san ofirraa qulqulleessu dura sirraa barbaachisa. Mee fakkeenyaaf fincaan mana fincaanii seentee baate osoo fincaan kun qajeela sirraa hobbaheen irraa dhumate jetteetiin hin beekin osoo qajeela inni sirraan dhumatiin xiqqoo of keessatti kabeeytu yoo ka wudu'a seentu taate wadda'attee yoo achi ooftee yookiin gara dhumaatitti kageetu taate fincaan kun sirraa baanaan ammallee wudu'a sitti wajjabsiisa. Osoo wudu'a kanan oofiniin duratti waan kan ofirraa qulqulleessuun barbaachisaadha. Waan kan ofirraa fixuun barbaachisaa, waan kan ofirraa kutuun barbaachisaadha. Dura qulqulleeffatanii kennaafama namni tokko tokko fincaan duubatti itti citeetiin hafee xiqqaatee duubatti hafee booda fa'a irraa ba'u argama. Yookiin garaan si dhukkubeetiin sagarammaan tunuu sirraa qajeela qulqullaa'uu dhabuu mala. Waan akkana booda hedduu kana gad dhufee wudu'a si wajjabsiisu kana ofirraa qulqulleessuun barbaachisaadha. Kana ofirraa kutuun barbaachisaadha jechuudha. Sharxii wudu'a irraa ulaagaalee wudu'a irraa duratti jechuudha. Ammallee wanni ibaadaa tun waan si waswaasu waan qalbii ta'e niyyaa sirraa qoodatu kana ofirraa qulqulleessuu barbaachisa wayita gara fuula ibaadaa deebi'an. Yoo garaan kee osoo si dhukkubu osoo akka malee si godhu salaata deemte waswaasa keessa seentaa niyyaalleen sirraa qoodama. Wudu'allee balleessutu argama waa hedduutu gadi deema. Waan akkasiisan mashgulummaa san ofirraa qulqulleessanii sihiin qalbiin tokko duuba argitee niyyaan kee kaamilaa tokko ibaadaa ta'e geggeessuu sirraa barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma osoo fincaan si mudduu dhufteetiniin yoo ka salaata seentu taate salaanni keessuun duuba argite osoo inni hagasni kun si deddeebisu salaanni sun hin ta'u ofirraa sagaraa seentee qulqulleeffattee siin qalbiin kaamila duuba argitee niyyaa bareedaa tokko salaata kana geggeessuuf barbaachisaadha. Hattan osoo jama'aan salaataa jiraatanii yoo fincaan si muddaa jiraate fincaan san fixattee qulqulleeffattee wudu'a tolfatteetiin salaatu tuyyuu barbaachisaa malee jama'ama salaata jettee si fincaan si cinqu kana yoo salaata akka ooftu taate jamaa wajjin sawaamni akkasii miti. Akki sawaabaa akki nasiidha. Waan si cinqu san ofirraa qulqulleessitee sihii qalbiin qulqulluu tokko salaata kan oofutuyyuu sawaaba nasiiti qajeela jechuudha. Akkaataa silaa shari'aan jechuutti santu qajeelaadha jechuudha. Kanaafuu waan wudu'a si wajjabsiisu ofirraa qulqulleessuun barbaachisaadha. Duratti ofirraa fixuudha. Qabxii yookiin ulaagaalee jahaffaa irraa sanii jechuudha. Ulaagaa wudu'a irraa ka torbaffaa wastinjaa'u aw istijmaaru qablahu. Wastinjaa'u aw istijmaaru qablahu. Achiin duratti osoo wudu'atti hin deemne kanaan duratti amma beeyta akkanuma barsiisaa jira malee kuni tokkoffaa kuni lammaffaa tartiibni akkana deema wayita wannaa jechuu miti. Wastinjaa'u
istinjaabahuudha oo istijmaaru qablahu takki achiin duratti istijmaara godhuudha jedhe. Istijmaara jechuun wayita mana fincaanii seenan dhagaan tahitti yookiin waan akka sooftiitiin tahitti wahiin ofirraa goggoysutuyyuu istijmaaraa jedhama jechuudha. Dhagaa qulqulluun waan akka sooftiitiin waan silaa barbaachisu duuba argitee akka lafee fi dhoqqee faltii ka rasuulli dide kan tahin kanniin ofirraa goggoysutuyyuu istijmaaraa jedhama jechuudha. Kanaan istijmaara jedhaniin achi duratti karaan ofirraa duuba argiteettiniin fayyadamu. oo istinjaa'u wastinjaa'u takki istinjaa bahuudha. Istinjaa bahuu jechuun namni sagaraa guddaa fi xiqqaa kanas bishaaniin ofirraa qulqulleessutu istinjaa bahuudha jedhama. Achiin duratti waan irraa barbaachisu istijmaara yookiin duuba argiteetiin yookiin istinjaa. Istijmaara jechuun dhagaan ofirraa goggoysuu, sooftiin ofirraa goggoysuu kanatu istijmaaraa jedhama jechuudha. Istinjaa jechuun bishaaniin kamaama namni beeku namni cuftu nuyyuu mana fincaanii wayitti seeneetiin hin jedhu bishaaniin ka ofirraa qulqulleessanii jedhan xiqqaa fi guddaallee ka ofirraa qulqulleessan kanatuyyuu istinjaa jedhama jechuudha. Kuni ulaagaa wudu'a irraa isa torbaffaati jechuudha. Isa torbaffaati. Kunillee laazim. Yoo osoo istinjaan bahin oluma kaatee wudu'a kaan oofte hin ta'u jechuu irraa fudhatta. Hin ta'u jechuu irraa fudhatta. Istijmaara immoo yoo bishaaniin bakka san yeroo takkatti duuba argittee istinjaa baateetiin hin jette waan irraa barbaachisu hin jiru. Namni yeroo duraa sanitti istijmaara fa'aa godheetiin boodarraallee duuba argittee istinjaa bahutu argama. Immoo bishaan argatanii bakka tokko ofirraa fidhaan wanni istijmaaratti barbaachisu irraa hin jiru. Na'am isa torbaffaan kana jechuudha. Qabxii yookiin shuruuxa wudu'aa irraa torbaffaan isa kanaa jechuudha. Akka inni shuruuxa wudu'aa keessa jiru waan kana beekuu barbaachisa jechuudha. Akka istinjaa bahuun kuni yookiin istijmaarri kun walumaan lakkaa'ama adda adda lakkaa'amu shuruuxa wudu'aa keessatti akka lakkaa'amu beekutuyyuu barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo osoo istijmaara kana istinjaa kana hin bahin namni akkasuma dhiisee waan biraatti kan seenu taate shuruuxa wudu'aa irraa naaqisatu jira kaamila ta'een argama. Duratti kun qulqullummaan hin argamne xahaaraan gara silaa wayita duraa irraa eegalanii hin argamne jechuudha fiduun barbaachisaadha jechuudha. Waan muhiimii waan barsiisuun ijoollee irraa barbaachisu irraayyee akka isin itti ofirraa qulqulleessituufi wanni kunillee shuruuxa wudu'aa akka inni ta'e waan barsiisuun irraa muhiimii waan barbaachisaa irraayyee jechuudha. Barakallahu fiikum. Akkasuma ulaagaan saddeettaffaa ulaagaalee wudu'aa irraa waxahuriyatu maa'in bishaan kun bishaan xahaaraa tahuudha. Bishaan kun bishaan duuba argiteetiin namni ittiin xaarfatu kun bishaan xahaaraa tahuudha. Bishaan xahaaraa tahuudha. Bishaan waan silaa duuba argiteetiin irraa ittiin jijjiiramuun danda'amurraa hukmi bishaan jijjiiruuti ho'i achi gargalanii ittiin jedhan bishaan yoom duuba argiteetiin xahaarummaan irra deemuu danda'ama yoo jedhame waan adda haasawaa qabu tokko bishaan yoo duuba argiteetiin lawniin isaa jijjiirame akka hadiisa baabu xahaaraa keessatti baaba buluugaatii bakka biraatitti illee irraa fidutti achi fidee shartii sadi godhee hadiifni sunillee duuba argiteetiin da'iifa tahee bacda sanii ijmaani duuba argiteetiin ulamaa akka ma'anaa sanirratti tahurratti akka jirurratti hukmiin isaa akka deemsisu sanirratti akka irraa itti deemamu. Lawniin isaa jijjiiramuu fi akkasuma duuba argiteetti agareen isaa bishaan san jijjiiramu hafuurri isaa jijjiiramu akkasuma duuba argitee dhandhammiin isaa jijjiiramuudha. Sababa duuba argiteetiin najisa keessatti argamtu keessa buutu saniitiin kana jedhee achi fida. Hadiifni sunillee achi da'iifa tahu ulamaa'iin immoo ijmaani ulamaa ma'anaa isaa irratti jiranii akkas irra jiranii hukumii qaba jechuudha. Bishaan tokko najisuudhaaf wanni akkanaa itti argamuudha. Bishaan tokko najisa taheetiin hukumii najisaa baatuudhaaf hukumii najisaa fudhateetiin itti dhiisuudhaaf wanni akkanaa itti argamuudha. Yoo akkanatti najisummaan kun itti argameetiin jedhee hin danda'u jechuudha wudu'a ittiin godhatu namni.
bishaan kuni tahaara tahuudha isa najisa taheetiniin ka najisummaan beekame san tahuu dhabuudha bishaan tahaaraa tahuudha bishaan itti waddatan kuni jechuudha وطهورية ماء بشان كن طهارة طودة وإباحته وقسم دو برقتي حلال إسالة بشان كن اللي بشان حلال طودة بشان والجلة هتنيوك اتودة انتو جدتو راب ديمما بشان أما بقى دو برقتي بشان هدو جرون تهيني بكينا بقى نمني واعتباراتو لفباديا ديمني بشان فرطني بقى درسي اعتباراتان سنبركاتني يورو صلاة فأكانيكي بقى وداتان تجر naannoo bishaan namuu ka'eet maan aguma fedhe fudhatun ta'in ka bishaan bakka birii fidatanii kaa'ataniitiin itti waddatan lafa bishaan qaaliifaa jiraachuun mal bishaan fuudhee namuu aga salaata san bira kaa'atee ittiin itti waddatu bishaan kana fuudhaniitiin yoo nama jalaa itti waddatan akkam ka abbaan hayyaman godhin akkam irraa jiraata gara silaa hukmii waan duuba argitee waan namaa tokko itti fayyadamuutitti hattannan ulee takka hayyama amaletti fuudhaniitti fayyadamuun akka hin danda'amne akeekaa dibne laa yahillu limrin an yaakuza asaa akhiihi nama ilma namaa tokkoo fi ulee nama tokko ulee obboleessa keetii tokko fuutee itti fayyadamuun hin danda'amu hayyama isaatiin alatti ulee takka bishaan guddaa dhiisii fuutee itti fayyadamuun hin danda'amu jette gama shari'aa wayitachi gargaraniitiin irraa laalan akka hin danda'amne irraa akeekaa jechuudha mee amma bishaan nama jala fudhatan tokko yoo waddaataniitiin jedhan bishaan kuni duuba argiteetiin shuruuxa wudu'aa kanan balleessu xahaaraan silaa barbaachisaadha suni kilaafni keessatti hin jiru laakiin bakka bishaan nama jala fudhatanii itti waddaatiinsaa kanaatitti kilaafa irratti dubbatan kilaafa keessa godhan kaboodaa kana maal keessatti godhanii إن دندهم من دندهمو سكيست واشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورا فلا يتطهر بماء متنجس بشان متنجس تكون أكا ودأتو من دندهم لكلاف نكيست تنجر وأن يكون الماء مباحا ليس مغصوبا بشان كن اللي بشان هلالته كان مجلا فرأتنيت ننجلا كنتين وهذا الأخير محل خلاف كبودا كان كلافة كيست تجرى أجرا والأظهر دبين الرمل أتمان كي ركبتني راديم مرباچسو أن من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح جرا نمني بشان مجلا فراتيتنين بشان مجلا فراتيتكون ودأتيتنين جرم وضوء نساء سيتهاجر وهو آثم على الغصب إمود الآية دا وأن مجلا فراتيبي حق أباتو فراتين نمن كن دوبر كتاب شان كان ملكتي جرا maadaama inni fudhateetiin weelkaa ofii waan ofii tokko keessa kaa'een bishaan kun kama ibaluu jedhanii ittiin beekan bishaan kan silaa namni itti walqixaa itti shariikaa ka bishaan guddaa kaani dubbiiwwan irraa itti galamu xahuurummaan bishaanummaa duuba argiteetiin kilaafni keessatti hin jiru bishaan xahaara ta'uun bishaan nama jalaa fudhatan tokko waddaataniitiin yoo jedhan kilaafa san keessaa wanni dubbiin irratti deemamu wuduun suni argama sahiha ta'een argama laakiin namni suni dila'aawaadha maasiyatummaa isarra jiraata waan duuba argitee haqa abbaa tokko nama tokko ittiin fayyadamee jedha akka jedhanii jechuudha kanaaf waan irraa barbaachisu maalni dubbii waan irraa galamu namni duuba argitee ibaadaa dalagatu tokko namni khayrii dalagatu tokko innuyyuu waan dilii keessa sanaqu tokko irraa baqata yoo bishaan akkasii bakka akkasiitti illee ka jiraatan taate hayyama gaafatanii itti fayyadamutu irraa barbaachisaa jechuudha akkas yoo argame hukmiin akkam jedhamee irraa dubbatame malee akkas fayyadamaa jechuu miti dubbiin yoo akkas tahu wuduun isaanuma argamaa sayyataa laakiin namni sunii ni maasetaa yaan dila'aawaa jedhanii dubbeechii irra boon ulaagaaleen saddeettaffaa isii tana jechuudha shuruuxa du'arra ulaagaaleen saddeettaffaa yookiin shuruuni saddeettaffaa ta'amma irraa buune bishaan xahaara ta'u bishaan halaalaa ta'u kanama jalaan fudhatiin ta'u kana jechuudha shartiin saddeettaffaa shartiin salgaffaa yookiin ulaagaaleen salgaffaa wudu'a shuruuxa wudu'arraa maal jechuudha izaalatu maa yamna wusuulahu ila albasharati izaalatu deemsisuudha maa yamnacu waan dhorgu jechuudha wusuulahu bishaan kana gahu waan dhorgu eessatti ila albasharati gara qaamaatitti waan gahu dhorgu tokko qaama ufii kanarraa deemsisuudha qaama namaa kanarratti waan jiru
waan bishaan kana itti gahuu dhorgu tokko irraa deemsisuudha. Meeqa akkami fakkeenya? فلا بد في الوضوء وضوء كيست يافين سنجرو جد من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء قهو بشاني قرهم نندو برقيته وضوء كانت تقهور الرا حفين سنجرو لازم يتقوم برباش سراجة جولا هم نين ودأ تنتنا أكا والقهو واني بيرو كالأرقو يوجراتي لازم الراكاساني تنيني أكا هم نوضوء تنتقهو لازم برباش سراجة ويجب إزالة ما يمنع وصوله إليها waajibataa deemsisuun waan dhorgu bishaan kana gara humniin duuba argitee bishaan irra oofan kanatti waan ga'u irraa dhorgu irraa deemsisuun waajibaa jedhan. Waajiba deemsisuun mee fakkeenyaaf waan akka misila wanni jedhamu kun jechuutu argama sammuu keessatti. Kapxiinii akka duuba argitee fakkeenyaaf dhoqqee horofa qaama kee kana irratti waa dalaydeetiniin dhoqqeen kun qaamarra si dibameetiniin horofni duuba argiteetiniin duuni kun yoo si dibameetiniin jedhame inni kun bishaan kana gara qaamaatti dabarsuu duuba argiteetiniin irraa dhorgu argama. Ka akkanaa kana dura ofirraa dhiqanii qulqulleessanii achiin booda bishaan wudu'aa san itti gahaa tolfatanii jechuu dura kana ofirraa deemsisanii. Ammoo dhoqqee guddaa kalafa qotaniitiin jedhan waan adda addaa wayita akkana dalaganiitiin jedhan yeroo dheeraa dalaydee yoo jette qaama kee kanatti deddeebee itti maxxaneetti yoo itti fudhate bishaan wudu'aa wayita si irraati gadi ooftu yoo isa dura ofirraa hin dhiqin gubbama kana malee qaama silaa rifeensaa akka gadi ga'u qaama kee kal'oo kanatti gadi ga'uu hin danda'u bishaan kun. Kana dura ofirraa deemsisutuyyuu barbaachisaadha jechuudha. Kana dura ofirraa deemsisutuyyuu barbaachisaadha. San ammoo osoo najisummaaf hin ta'in waan irraa deemsanii fi shuruunni wudu'aa keessatti wanni kun ofirraa deemsisuu waan barbaachisuu fi bishaan kun humninitti akka ga'u ofirraa deemsisuu waan barbaachisuuf sanii ofirraa deemsisuun barbaachisaadha jechuudha. Biyyeen uumamaa tun beektaati waan najisa jedhamteetiniin itti wana jedhamuu qabu. Biyyeema fakkeenyaa fi mana wahii dhaabuudhaaf qottee wayita boolla lafaa ulartuu harka kanaa itti naqxee guurtee harki kun dudumni itti guddate akka malee itti yabbate. Yeroo kana isa ofirraa dhiiqee eega isa ofirraa qulqulleessite bishaan wudu'aa humniin tanarra ooftaa jechuudha. Akkasii sanfaa wal ajiini fakkeenyaa fi warra waa bukeeffateetiin biddeena dhaheetiin gabarra waa oofatee jiruu tan akkasii oofatu ta'a. Biddeena kana wayita sukkumtee jechuun harkiin kana guuturra ol dhufeetiin ajiinni kun bukoon kun itti maxxanee itti gogeetiin itti yabbatee haga bishaan wayita wudu'aa irra ooftu kana bishaan kana itti gadi hin seensifne tokko taha. Bukoo kana yookiin qooshaa kana akka naannawa gariititti isa kana ofirraa qulqulleessitee dhiixee hobbaaftee achiin booda wudu'a godhatta jechuudha. Humniin teessan irra bishaan akkasii deemu. Osoo bukoo kana yookiin qooshaa kana ofirraan qulqulleessin harkiin ittiin dalayde kanarraa oluma kaatee akkanumatti wudu'an gootu. Dura isarraa ofirraa qulqulleessuu qabdaa jechuudha. Inni illee bishaan kana qaamatti gahuu dhoorga jedhaniitiin waan olumaan irraa dubbatanii jechuudha. Wanahwi zaalika waan kanniin faafa fakkaaturraa jechuudha mimma yugaxxil basharata waan qaama namaa kana haguugeetiniin itti gahuu dhoorgurraa akkuma kanaa jechuudha. Ammaa maa yugayyaru lawna ammoo wanni gariin wanni bifa yoo achi ilaalan jijjiiru wala yugaxxi albasharata ka qaama namaa kana haguugeeti itti gahuu dhoorgine yoo achi ilaalan immoo bifti qaama sanii ka jijjiirama qabu homaa rakkoon qabuuf deeman. Kal hinnaayi fa inna zaalika laa yu'assar. Fakkeenyaaf hinnaa dubartiin amma harkat dibatteetiin jettu kana harkat dibataniitiin diddiimefataniitiin haga asiin dhundhummee kana yookiin ciqilee kanaa fi kan inni itti dibatan. Dubartiin akkasii hinnaa kana dibachuun waan karaa shari'aan karaa gooteelaa baasaa rakkoon irraan jiraatu. Immoo wayita wudu'aa inni kunoo akkam tahaa jedhan. Inni kun wayita agareechi arganiitiin jedhan qaama hin jijjiiraa. Laakiin immoo qaama kana haguugee wudu'aa waan dhorguun qabu rakkoon qabu ka akkanaa kun rakkinni keessa hin jiru jedhaniini. Ka akkanaa kana rakkoon keessatti hin jiru jechuudha. Wanni qaamarraa deemsisuun barbaachisu waan akkanaa kanniini jechuudha. Waan akkanaa kana eeggataniitiin wayita shuruuxa wudu'aa keessatti duuba argitee irraa hubatamu akka inni wudu'aan argamsiifnee waan kana duuba argitee ofirraa deemsanii baadasanii wudu'a godhachuutu irraa barbaachisaadha jechuudha. Kanniin irraa beekuu waan muhiimii baarakallahu fiikum. Ulaagaalee sagalaffaa irraa isa kana jechuudha.
yookiin shuruuxa salaataa ka saglaffaa irraa shuruuxa wudu'aa jechuudha dhiifama. Shuruuxa wudu'aa ka saglaffaa irraa isa kana jechuun kaniin ofirraa deemsisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Na'am akkasuma ammallee ulaagaa kurnaffaa jechuu gara fixiinsaatti deemneetti ni jirra. Gara fixuutitti deemaa jirra. Isa kurnaffaa isa dhumaa dukuulu waqtiin ala man hadasu daa'imun li fardii jedhan. Na'am namni duuba argitee wanni barataa jirru kun isaan galini barreeffamaan ta'etti yookiin karaa adda addaatiin tahitti akka yaadachiisaatiitti duuba argiteetiin irraa hubachuu hin dandahaa yookiin akka isaaf bayaana ta'u godhuun hin dandahamaa jechuu barakallahu fiikum itti ariifatuuf argama yookiin waan adda addaaf argama wayita namaa himan. Isa kurnaffaa irra jirra jechuudha. Ulaagaalee wudu'aa irraa dukuulu waqtiin seenuudha jedhan. Waqtiin salaataa seenuudha wudu'aa shuruuxa wudu'aatiif. Ajaa'ibuma dhufaa jira. Shuruuxa wudu'aatiif waqtiin seenuudha. Ala man hadasu daa'imun li fardihi. Nama kamiifi jennaan nama hadafni isaa kun yeroo cufa irra turaate. Wanni wudu'a irraa balleessu dhufeetiin rakkoo itti fideetiin wuduun irraa diigama isatti godhu. Wudu'a isarraa balleessu tokko isarra turaate yeroo cufa waqtiin salaataa waqtiin duuba argitee salaataa kun seenuu barbaachisaa jiran. Akkam jechuudha dubbiin nama hadasa jechuun waan wudu'a namarraa balleessu hin jennu. Hafuuruma gara dhuufuu kana ta'itti ka gara fincaanii ta'itti ka gara istihaadaa dubartiirra deemu ta'itti ka gara biloo waan adda addaa nama garii fincaan qabatee hin dandeenye ta'itti kuni cuftinuu yoo hadasuma jedhameetti ni yaamama. Inni kun hin rakkisaan namoota kanniini. والمعنى أن من كان به ثلث البول أو تخرج منه الريح باستمرار أكن مدو برجتين غرمان ركبه حفر كل الرابهين سمانو يتركز يرود إرادة دهتين تاو وضوان مالي ففور كان الرابا يو إرام بهيني نيسا ركبزا كنس دو برجتين وان إسركز الرأي ثلث البول إنما فينشان دو برجتين سيچينكو يرود قبطون دنديني uumamumaan duuba argitee rakkin itti argamuudhaan abbaan ofitti waan akkanaaf argamsiisuu hin danda'u yoo itti argame immoo shari'aan irraa dubbattee karakkoo qabuu fi karakkoo hin qabneef illee nama. Biistimraariin hafuurri yeroo hedduu nama irraa bahu tokko yeroo dheeraa taa'uu hin danda'u doo godhate. Akkasuma ammallee wakkaza almar'atu almustahada dubartii duuba argiteetiin ustahadaan irraa deemu. Ustahadaan irraa deemu. Ustahadaa jechuun isa kami beeytaaniin kuni. Inni kuni ka dhukkubaan irraa yaa'u. Isa ustahadaa jedhamu kuni ka dhukkubaan irraa yaa'u ka salaatan dhoorgine ka wudu'a irraa balleessu. Qaamallee dhiqatatti hin geessu kuni wudu'a qofa irraa balleessa. Inni kuni dhukkubaan irraa ba'a jechuuni akka dhibeetii argama malee akka heeydii akka nifaasisanii miti. Heeydiin uumamumaan rabbiin duuba argitee baatii keessatti guyyaa torba yookiin guyyaa jaatti dhufti dubartii keessatti uumamaan ta rabbiin karaa godha. Yeroo san keessatti salaata illee hin dhiifti, soomana illee hin dhiifti, abbaa warraa wajjin qananii ullee hin dhiifti. Waan duuba argiteetiin jajjaboo kana irraa fagaatte. Ta heeydi wayita san haga murtaa'e sun beekamaadha. Suni beekamtuudha qaayidiin isaatii fi karoorri isaatii fi guyyaa isaatii fi wanni isiin haraama gootu cuftinuyyuu adda bahaadha beekamaadha. Ka heeydi yookiin xurii laguu yookiin daraaraa baatii jedhanii ittiin dubbatan. Ka itti aanu nifaasa. Nifaasa jechuun dubartii wayita duuba argiteetiin hin deettu wayita dahiinsaa dhiiga wayita isiin deettuu san. Dhiigni suni duuba argitee sababa dahiinsaatiin irraa yaa'a. Yeroo san keessatti haga inni irraa dhaabbatuutti salaata illee hin dhiifti, soomana illee hin dhiifti, abbaa warraa wajjin qanani'uu illee hin dhiifti. Wanni cuftinuu duuba argitee irraa fuudhamaadha. Sababa dhiiga nifaasaa jedhanii dhiiga dahiinsaa jedhaniitiin ka itti argamuuti sunillee beekama akkasitti. Inni sadaffaanii dhiiga duuba argiteetiin yookiin waan dubartii dhufu kanarraa inni sadaffaan ka amma irra jirru ka asitti ka waa'ee duuba argitee shuruuxa wudu'aa keessa fideeti. Dubartii tana ustahadaan tuni akka dhibeetii irraa yaa'a. Lamaan dubbanne saniin alatti kuni akka dhibeetitti jechuudha irraa dhufa. Yeroo kana keessatti yoo inni kun itti jiraate wudu'a godhattee yeroo dheeraa taa'uu hin dandeettu. Wudu'a godhattee yeroo dheeraa turuu hin dandeettu.
warroota akkanaa kana maal barbaachisa jechuuf deemanii waqtiin salaataa sun seenuudha jedhan. Yeroon salaataa sun yoo seeneetiin hin jedhan waqtuma san waddattee waqtuma san ol kaatee salaattee ofirraa dhiisuu dandeettii jechuudha. Hin cinqamtuu duuba argiteetiin wuduuni kunarraa badee ammallee itti deebi'attee. فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة. warroonni akka dubbannee warroonni udrii qaban rakkoota akkanaa qaban kunniin cufti isaaniitu iyyuu waqta yeroon salaataa seeneetiin jedhe wadda'atuutu isaanirraa barbaachisaadha jechuudha. فلو تودع أحدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها يودو برغيتيتني وقت نساسوني سينيتني جده يرو ديرا هنتاني والمكاني صلاة يو بافتاني تنجران كافر يو تدفيتني جده ودون يو رابدي رسان ركسم وقت سلاني دفع شفتنو يو ودو هارا وداتاني تنين صلاة جج ورو لكراغم وروت أوزري أكنا كباني في شروني دو برغيتيتني ودوا يوكين ولاغالين ودوا وقتين سين ولا جيتشو وركاني في موكنا ميتاكنتهن إفا جيتشو دا وان بدأ جرو وانما دو برغيتيتني إرا دبتين سبر باتسو ميتي جيتشو دا ولاغالين ودوا يوكين شروني ودوا أكا أمرا دبني كان جيتشو دا خورنان كان بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء نما دو برغيتيو في اللي فهمي أكاسما دو برغيتيتنيني nama duuba argiteettiniini ilmaan ofiillee barsiisuun raayyi rabbiin nu haa barsiisu jechuudha bi'iznillaahi ta'ala. Na'am qur'aana duuba argiteettiniini waa'ee duuba akkana fakkaatutti gaafii yeroo heegi yookiin dararaan baatii sun yookiin xurii laguu sun itti dhufeetiin jedhe gaafiin bakka kanatti kaatu beekamtuudha bakkuma saniif deemanii yeroo inni itti jiru qur'aana qara'uun hoo hin dandahamu jedhaniitiin duuba argiteetiin irraa ittiin dubbatan jechuudha. Qur'aana qara'uu hedduu hadiifni kaachirratti dhufeetiin jedhe akka irraa itti deemaniitiin jedhan hadiifni dhorguu cuftinuyyuu akka da'iifummaatitti da'iifa. hedduu hadiifni kunniin hadiifni waa hedduu bargiteettiniin isii kana ka dubbatu daraaraa baatii kana yookiin heydii kana ka dubbatu sunan ibnu maajaa keessatti hedduu jira da'iifa maadaama taheettiniin jedhame akka irraa barbaachisu warroonni hedduu ka akka imaamu bukaarii waan irraa jedhan waan irraa dubbatan irra afdalli isaa dhiisutu irraa barbaachisaadha jedhanii dubbatan. Abdalli duuba argitee wayita inni itti jiru dhiisutuyyuu irraa barbaachisaadha jedhanii karaa sanirra irraa deeman jechuudha. Yoo ati gara nasiitti achi garagaltee ittiin dhorgamaa wanni kun dhorgamaa jette hadiifni ati ittiin dhorga jettee deemtuun cufti isaa yoo jala deemtu da'iifa. Eega dubbiin akkas ta'e waan lafa jiru tokko maletti waan tokko afaan guuttattellee wanni kun akkana jechuun si dhiba. Akka akkas ta'e maal jedhan imaamu Bukaariin maal jedhan sayyisaa keessatti wanni irraa barbaachisu dhiisutuyyuu irraa barbaachisaadha yeroo isetti jirtu yeroo duuba argiteetiin inni kun itti jiru qur'aana qara'uu dhabutuyyuu irraa barbaachisaadha jedheetiin akkasi irraa dubbataa jechuudha. Karaa kanaan irraa jawaabanii hin dandahamu wayita jettellee yoo hin dhorgama jette nasiin maal sirraa fedhamaa jechuudha. Hadiifni dhorgu cuftinuyyuu da'iifa bakka jiru cuftutuyyuu irra caalaan akkana dhiisutu irra barbaachisaa jedhaniitiin akkas irraa dubbatamaa jechuudha. Insha Allahu ta'ala rabbiin sawaaba nu haa kennu. Na'am darsiin teenya har'aa akka kana fakkaatti waa'ee ulaagaalee duuba argiteetiin wudu'a irraa jechuudha. Biiznillaahi ta'ala warra itti fayyadamurra rabbiin nu haa taasisu warra ofiillee itti fayyadame ilmaan ofiillee fayyadurra rabbiin nu haa taasisu haga marroo yookiin yeroo walitti deebisaatitti nagaa keessa jiraadha. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيونتيا إنما بكى نافقايا الضخم البرسيسي قرانا رنقوديسي خرزار الملنيسي تمشي خوخنا الماخو أدار رب دابيني ربي قبر لكيسين إساتي وانتين ديسيني قرآن خنا